Ashama akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana hangarraatti egaa barnoota yeroo yerootti hojjedhu irraa kanneen barnoota barbaacha dhuftanii waan hedduu irraa argataa akka jirtan abdiin qaba. Akkasumas immoo gara fuulduraattis waa'ee haadholii, waa'ee daa'immanii waan hedduun yeroo yerootti qabadhee isiniif dhiyaadha. Kanaaf subscribe hin goone taanaan subscribe gochuun hordofaa. Barnoota nama qabadhee jiru waa'ee of eeggannoo fi gorsa da'umsa boodaa kan jedhudha. Da'umsa booda haadholiin maal beekuu qabu, maal gochuu qabu kan jedhudha. Naannoo gara qabxii 14 tokko jiru isaan keessaa kan jalqabaa hamma danda'ametti da'umsa booda hanga sa'aatii 24tti mana yaalaatti ba'uuf jarjaruu dhiisuu kan jedhudha. Da'umsa booddee komplikeeshinoonni tokko yookaan da'umsa booddee wantoonni dhufan wantoota hedduu jiru. Keessumaa immoo sa'aatii 24 jalqabaa. Kanaaf hamma danda'ametti dubartiin tokko deessee sa'aatii 24 osoo hospitaala turte yookaan osoo buufata fayyaa bakka itti deessee turte filatama jechuudha. Qabxiin lammaffaan da'umsa booda qusannoo maatii fudhachuu yoo barbaadan osoo mana yaalaatiin bahin mari'achuu. Akkuma beekamu da'umsii fi daa'ima harma hoosisuun ofuma isaayyuu qusannoo maatiidha. Ji'a muraasa jalqaba. Haa ta'u malee dursanii itti qophaa'uun, dursanii mariisisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Osoo achi hin bahin yookaan osoo mana yaalaatiin bahin mariisuun immoo faayidaan isaa maadha? Immideetli akka da'aniin booda fakkeenyaaf kan gadameessa keessa seenu yoo ta'e immideetli achumatti seensisuu fi kan danda'an jiru jechuudha yaada tokko. Kanaaf hamma danda'ametti dursanii itti yaaduu mariisuun barbaachisaadha osuma mana yaalaatiin bahin. Qabxiin sadaffaan dhiigni karaa qaama saalaa kan hammi isaa xiqqaachaa deemu, kan foolii hin qabnee fi kan bifa isaa jijjiirrataa deemu hanga torban lamaanitti mul'achuu danda'a. Xiqqaachaa deema, foolii hin qabu, akkasumas immoo yeroo yerootti moor qulqullaa'aa deema jechuudha. Kanaaf hanga torban lamaatti kana akka jiraatu beekuu qabu dursanii jechuudha maatiin. Qabxiin biraan yeroo hedduu kan mul'atu harmi yoo ta'ee dhukkube ol qabuu yookaan illiveet gochuu fakkeenyaaf wantoota harma ittiin ol qaban yookaan baattuu harmaadhaan ol qabuu, bishaan dilallaa irra kaa'uu yookaan cabbii kana irra kaa'uu, akkasumas immoo qorichoota farra dhukkubbii antiipiin kan ta'an kanneen akka parastaamoolii, kanneen akka ibuuproofeenii fudhachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo amma hoosisuun akka aannan hedduu hin kuufamne gochuun barbaachisaadha amma daa'ima hoosisuun. Qabxiin shanaffaan qulqullina naannoo qaama saalaa isaanii eeggachuu fi akkasumas keessumaa yoo kan istiichii danda'an ta'e kan wanti hodhamee jiru yoo ta'e qaama saalaa isaanii naannoo sana bishaan ashaboo danfisanii keessa taa'uu. Bishaan ashabootti makanii danfisanii erga inni xiqqoo dilallaa'ee keessa taa'uun yookaan siitis baasee jedhaman kuni qulqullina eeguuf baay'ee gaariidha jechuudha. Qabxiin biraan immoo talaallii daa'imman isaaniif haalaan beellama isaanii eeggatanii talaalchisuu. Kan akkuma dhalateen kan fudhatu qaba daa'imni talaallii dhalatee sa'a 24 keessatti kanneen akka kan TB, kan pooliyoo kanneen jedhaman akkasii immideetli akka dhalataniin kennamaa fi sanaa booddeetti beellamni kennamee jechuudha. Kanaafuu akkuma dhalatanii talaallii jalqabsiisuun baay'ee murteessaadha. Qabxiin torbaffaan walqunnamtiin saalaa torban 4 hanga 6 booda eegalamuu ni danda'a. Sababni isaas hanga torban jedhame kanatti yookaan hanga torban 4 hanga 6tti qaamonni wal hormaataa bakka duraanitti ni deebi'u. Akkasumas immoo dhangala'aa waan irratee badaa deemuuf akkasumas dhukkubbiin irrachaa waan deemuuf torban 4 hanga 6 booda walqunnamtii saalaa eegaluu ni danda'u jechuudha maatiin. Akkasumas erga gara manatti deebi'anii booda yookaan erga galanii booda mana yaalaatii yoo dhiigni garmalee itti baay'ate, yoo dhangala'aan gadameessa keessaa dhufu kan foolii qabaate, dhagna gubaa yookaan fiiver, mata dhukkubbii garmalee yoo qabaatan, garaa dhukkubbii yoo qabaatan hatattamaan gara mana yaalaatti deebi'uun baay'ee murteessaadha. Osoo takkan ilaalaa maaloodhaan jedhin immideetli gara mana yaalaatti deebi'uu qabu jechuudha. Inni itti aanu hanga madaan naannoo qaama saalaa isaanii fayyutti nyaata garaa keessan turre fayyadamuu. Kanneen faayibarii qaban, kanneen garaa keessan turre filatanii xixiqqeessanii amma nyaachuu, hedduminaan nyaachuu osoo hin ta'in kanneen garaa keessan turre xixiqqeessanii amma nyaachuu baay'ee murteessaadha hanga madaan naannoo qaama isaanii qoorutti. Akkasumas da'umsaa booddee yeroo hedduu guyyaa 2-3 booddee akkasumas
torban ja'a booddee da'umsaa booddee hordoffiin ni taasifama. Kanaafuu hordoffii da'umsaa booddee ogeessi kennu yookaan manni yaalaa kennu hordoffii gochuun baay'ee murteessaadha. Kun fayyummaa haadhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin 11ffaan sosochii qaamaa gochuu. Da'umsa duras yeroo ulfaas da'umsa boodas sosochii qaamaa gochuun baay'ee murteessaadha. Faayidaa sosochii qaamaa yeroo da'umsaa fi da'umsa duraa kanaan dura barnoota hojjedheen ture ilaaluu dandeessu. Sosochii qaamaa gochuun faayidaa hedduu qaba. Kanaafuu sosochii qaamaa gochuu itti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin 12ffaan daa'ima dhalate sa'a tokko keessatti harma hoosisuu eegaluu. Akkasumas osoo walirraan kutiin garaagarummaa sa'aatii 2-3 osoo waan biraatti hin dabaliin bishaanillee ta'ee waan biraa tokko osoo hin dabaliin ji'a 6 harma qofaa hoosisuu. Sa'a tokko keessatti immediately akka daa'ima harma hoosisuu eegaluun akka dhiigni karaa gadameessaa dhufu akka dhaabatu taasisaa. Walitti dhufeenya haadhaaf daa'imaa cimsaa. Daa'imni akka hypoglycemic hin taane taasisaa. Fayyummaadhaaf illee hedduu fayyada jechuudha. Dhalatanii yookaan dahanii sa'aatii tokko booddee eeguun qaban immediately harma hoosisuu jalqabuu qabu. Daqiiqaa 30 keessatti sa'aatii tokko keessatti. Akkasumas ji'a 2 jalqabaa daa'imman hedduu rafu hanga sa'a 16-18 rafu guyyaatti garaagarummaa sa'a 2-3dhaan ribaallee dammaqsanii haa ta'u harma hoosisuun murteessaadha. Hanga ji'a 6'aattis harma qofaa hoosisuudha. Bishaanillee kennuuf hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaas aannan harma haadhaa persentaan 90 bishaan waan ta'eef achuma keessaa dhuguu jechuudha. Kan itti aanu gosa dhiigaa ofii akkasumas kan daa'imaa beekuu. Gosa dhiigaa blood group and RH kan jedhamu. Akkasumas immoo torban muraasa jalqaba halluu daa'imaa guyyaa guyyaan ilaaluu. Torban muraasa jalqaba daa'immatti uffata halluu keelloo qabu kan halluu bicaa qabu uffisuu dhiisuu. Sababni isaas neonatal jaundice kan jedhamu daa'imman halluu keelloo godhatan yoo uffata keelloo uffatanii ta'e mul'achuu dhiisuu danda'a waan ta'eef torban 2 jalqabaa uffata keelloo uffachuu qaban. Hin dhoksa waan ta'eef uffata keellootti uffisuu dhiistee uffata adii yoo ta'e gaariidha. Guyyaa guyyaan immoo qaama isaanii ilaaluun barbaachisaadha. Akkasumas haati gosni dhiiga ishee O yoo ta'e daa'imni immoo A yookaan B yoo ta'e akkasumas immoo isheen RH negatiivii yoo taate hordoffii baay'ee barbaachisa jechuudha. Qabxii itti aanu naannoo torban 2 booda guyyaatti daqiiqaa 15 hanga 20 torbanitti 3 hanga 5 ganama naannoo sa'a 2 hanga sa'aatii 4 hanga ji'a 6tti daa'ima ifa aduutti baasuu yookaan ifa aduutti ho'isuun murteessaadha. Kun aannan harma haadhaa waan hundaa qaba. Haa ta'u malee vaayitaamin D hin qabu waan ta'eef vaayitaamin D kan akka isaan ifa aduudhaan fayyadamuudhaan gogaa isaanii jalaa oomishaniif torbee 2 booda torbanitti guyyaa 3 hanga 5 daqiiqaa 15 hanga 20 ganama ifa aduutti baasuun murteessaadha jechuudha. Yeroo kana goonu qaama isaaniitti waa dibuu hin qabnu. Haa ta'u malee dhiira taanaan naannoo qaama isaaniitti uffisuu ija isaaniis xiqqoo ifa aduu irraachi qabu. Kanaan ala qaamni isaanii persentaan 40 ifa aduu argachuu qaba. Kana ilaalchises qofaatti barnoota hojjedheen ture. Akkaataa daa'imman ifa aduutti baasan kan jedhu isa ilaaluu dandeessu. Qabxiilee gurguddoo da'umsaa booda haadholiin beekuu qabu jedhee filadhee ammaaf kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.